Nagawa kayo sinifata. Nagawal tani, nagawal tani. Nalannawa kayo bataw. Bakkee kan jirtan dhuftanii carraa mana keessa galuu argattanii kan dhuftan baga nagaan dhuftan. Baga gammaddan. Akka jedhaa na dubbisaa harka keessan akka godhate na dubbisaa ani nagaadha jedhaa karaa tokkommoo. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Warri bakkee jiran baay'een na arguudhaaf akka jedhaa jiru warri na argaa jirtanis warri na nagarres namni nan beekne yoo jiraate harka isaa ol kaasu. Namni nan beekne. Namni nan beekne as keessa jira taanaan jaarsummaadhaan walitti na laala. Haa ta'u sa'aatii keenya gadi deemaa jiruu fi dargaggoo galataa insaan jedhamaa waldaa makkaana Yesuusii carii isa gama keenyaadhaan dhufee walakkaa keessan na beektu nan beektan garuu kitaabota lama isinii gumaacheen jira waggaa 2-3 gidduutti mana keessan keessaa kan na qabdan har'a kan na agartan baga nagaan dhuftan. Dubbii kan biraatti darbee akkas hin jenneef utuu sagalee Waaqayyoon dubbatiin faarfattoota gameeyyii Waaqayyo biyya keenyaaf kennee faarfataa hiikaa margaa, faarfataa Isiyaaq Lamuu, faarfattoota gubaa'ee kana keessa jiran harka keessan ol kaasaa Waaqayyo isin eebbisu jedha. Eebbisaa maal taatan Waaqayyo isin eebbisu jedhaani. Faarfataa ajaa'ibaa addunyaa kanatti gadi nuu ba'ee waloo ajaa'ibaa akkuma jibbaa sirraa dhagaa turtan faarfataa Isiyaaqii guyyaan irraa guyyaa gammachuu isaati takkaan si rakkisa ol kaataa. Amantoonni immoo faarfataa gameessa kan harka keessatti qabaati Waaqayyo si haa eebbisu nuu si jaalladha jedha. Noori Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Kanaaf kallattiidhumaan sagalee Waaqayyo daqiiqaa muraasa nan dubbadhaa sababii yeroo keenyaaf jecha. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irra kan jiru nan dubbisaa akka jedha. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatii hin baasin nama tokkorraa buddeena illee hin nyaanne. Nu ilaaltanii duuka buutuu akka nu duukaa buutaniif fakkeenya isiniif taane malee ba'aa isinitti ta'uudhaaf nuyi karaa dhabnee miti. Edha Paawuloositu kutaa kana keessatti asuma irratti sagalee Waaqayyo yeroo gabaabaa dubbadhaa isa dura waa tokko isinitti muufin jedha. Warra gama keenyaa dhufe warra waldaa caree itti meera kanaan dura mucaa tokkotu bara baay'ee jiraate keessa garuu bara tokko barana intaa utuu fuudhiin jedhe al tokkicha irra deddeebi'ee isin hin dhamaasu nama si bira jirutti naa bu'aati attam taataati barana naa fedhaani. Waggaa baay'ee jiraate garuu bara tokko mandara keessa safara keessa deeme utuun hin fuudhiin immaa hin ba'u baranaa jedhe. Kana booddee namni gaafa dhufee nagaa isa gaafatu nagaa keessanii akkam bultan deebi'ee ani immaa barana fuudhuun barbaadameedha. Tole Waaqayyo siif haa godhu darbama hundumtu. Amma deebi'ee namatti gaafa dhaqee ba'u akkam nagaa keedhaa gurbaa gaafa namitti jedhu nagaa galata Waaqayyo dhibeen tokkoyyuu hin jiru irra geenye irra garuu barana nan fuudhadhee yaadaa jira jedhe. Nam fuudhadhee gatee hammaatee fi waan humna isaa olii tokko intala abbaa qabeenyaa tokko dhaqee akkuma dingataa fuudhe. Akka maaliin jedhee akka dingataa fuudhe gatii manaan fuudhadhee namatti meef jedhee waan humna isaa olii fuudhe waan tokkitti hin qabu. Waa'ee ba'aa walirratti ta'uu dubbachuuf gatiin jedhuuf kana dubbadha. Gaafa dhaqee fuudhee dhufu torbee 3 booddee immoo mandara keessa ka'ee namitti dhufee nagaa keedhaa gurbaa ittiin jennaan nagaa galata Waaqayyo irra geenye irraa jedhe. Jennaan anoos ichan fuudhee immoo baasuuf jedhaa jiraa jedhe. Dubbii gaggalaa jiraa jechuudha. Nam baasa isheen fuudhe kana deebisee jedhe. Ammas deemee akkuma baricha dura nan fuudhe amma barana nam fuudhaa nam baasa noo jedhe. Gaafa hojiidhaa galu gaafa bakkeedhaa ol galu dhaqee har'a mana kanaatti bahii gara abbaa keetti galanitti jedhaa hidhee gungumaa galee gaafa mana ga'u garuu sodaate akkasumatti walii galanii dhiisu. Gaaf tokko garuu garaa majabaatee galee siina dhageessaa jedhe. Itti lafaa kaate akka gootu hedheennaan uffata kee ishee gaafa dhufte sanaa gastaalitti naqadhuuti jedhe.
waan tokkollee utuu nambisiin guyyaa deebitee dhuftee fudhattu gatii hin qabnee fi utuu waan tokkittiin nambisiin amma bestaanitti naqan dhuutee mudhii qabattee dhaabattee hiyeettee ammas kaatee utuman akka sadee afaanii fitiin silkiin ishee bilbilan gidduutti raashii sinitti marga keessa mirgaa ol fuudhaa utuu daddara kana teessee konsertii kana bareechituu silkiin siifaa bilbilan. Innaa gidduutti silkiin bilbilameeti qoy meettee oduu isaaniiftee bilbila fuutee gaafa ishee ilaaltu abbaa isheedha. Abbaan karra bilbilee si haa argatu. Ameen jennu. Gaafachi fuutee jettu eloo abbaa koo innaan maali silkiin keessan homma oolnaan chaarjii malee kaarjii hin qabnu gatii ta'ee fanoo dhimma silkiiyyuu qabaadheen beeku jetteen. Tole rakkoon qabanoo siin yaalee dadhabeen maal taatan jedheen jedhe laawudiidha silkiin immoo al tokkichatti deebaa nama simbira jiru wayi carraakeedhaani. Eenyummoo dhaggeeffataa jira. Abbaan manaa immoo dhaggeeffataa jira. Innaan akkani abbaan silkii keessanillee yaaleen dadhabe garuu birrii 100 Awwaash baankii irra sinii galcheera 50 dhaqii fuudhee abbaa manaa keef kenni 50tti fayyadamee haala dubbatu kanatti deebi'ee tole abbaa koo baay'ee galatoomi guddaan si jaalladha jettee silkii keesse itti fufee haasaa keetteen haala eessa gahee dhaabatu uffata kee bestaanitti naqadhuutii jedhe malee waan tokkotti itti dabale waan dubbatu dhabee itti fufi gaafa isheetti na'ee uffata kee akkuma jedhee dheennaan uffata kee bestaanitti sassaabadhu fidinatti kennadhu laga bu'eensii meeshaa Harka keessa mirgaa ol kaasa waan tokkicha sanitti dubbadha. Wanti carraa kee hambisuudhaaf dhufe ganama kana qilleensa kanarra lafadha. Utuu sagalee kana dhageessu sagaleen jijjiiramaa lafee keetti taagata. Asumaan kadhatamaa gatii tureeruuf hin kadhadhu daddafee sagalee waaqayyoo dubbadha. Lammeeffaa Tasalonqee boqonnaa 3:8 hanga 9 dubbise. Kutaa kana kan barreesse Paawuloosdha. Akka kitaabonni macaafa qulqulluu kana tokko tokko kan itti immoo barri itti barreesse bara 51 hanga 52tti dhaloota Kiristoosiin boodadhaa jedhamee yaadama. Ergaan isaa ijoo gurguddaa sadii of keessaa qaba. Tokko ilaalcha dogoggoraa warra Tasalonqee sirreessuudha. Ergaan kun kan inni barraa'eef inni guddaan ilaalcha dogoggoraa warra Tasalonqee sirreessuudha. Bara keessatti hojii dogoggoraa kan fidu ilaalcha dogoggoraadha. Namni amma ilaalcha dogoggoraa qabaannatti hojii dogoggoraa hojjechuu hin danda'u. Gatii kanaafi jarri hojii dogoggoraa dhiisanii hojii sirree hojjechuu fi ilaalcha dogoggoraa isaanii sirreessuu qabu gatii ta'eefi Paawuloos ergaa isaa kana ijoo godheeti waa'ee ilaalcha dogoggoraa isa isaan qaban sana sirreessuudhaaf itti hime. Inni lammeeffaan amantoota warra Tasalonqee jajjabeessuufidha. Rakkinni namatti dhufa haalli kan nama qaba. In sodaatiin sagalee jedhuuni akka gara duraatti tarkaanfatan gochuudhaafi isaan jajjabeessuudhaaf barreesse. Inni sadeeffaan immoo yookaan inni irratti dubbachuu barbaadu akka isaan ba'aa wal irratti hin taane barbaada. Kutaa kana keessatti Paawuloos gaafa dubbatu namni hojii dhiisee harka maratee taa'ee ba'aa namatti ta'u akka jiru namni immoo gadi bu'ee hojii hojjetee namatti ba'aa akka hin taaneef hojjetu akka jirudha kan dubbatu. Asuma keessatti Paawuloos akka jedhe nuun takkaallee nama tokkotti ba'aa taanee hin beeknu jedhe. Nama simbira jiruun al tokkicha sirra keessatti naa bu'aa ati ba'aa koodha moo bu'aa koodha jedhaan hime. Mata duree isa addunyaa kanatti ba'aa ta'uu fi isa addunyaa kanaaf bu'aa ta'uu duratti dubbadha. Maaliin jedhee isa addunyaa kanatti ba'aa ta'uu fi isa addunyaa kanaaf bu'aa ta'u wal bira qabee daqiiqaa muraasa sirriitti hima. Rakkoon dhalootaa inni guddaan addunyaa keessatti bu'aa buusu keessatti ba'aa ta'ee jiraachuudha. Rakkoon dhalootaa inni guddaan addunyaa keessatti bu'aa ta'ee jiraachuu danda'u keessatti ba'aa ta'ee jiraachuudha. Addunyaan isa dhalooti keessa jiraatudha. Dhaloonni immoo isa addunyaa keessa jiraatudha. Lamaan isaaniiyyuu wal keessa jiraatu. Dhalli namaa immoo bara jiraatu keessatti addunyaa gurguddaa sadii keessa jiraata. Tokko addunyaa gadameessaadha. Dhalli namaa addunyaa gadameessaa keessa jiraate addunyaa gadameessaa keessaa bahee addunyaan lammaffaan inni keessa jiraatu addunyaa lafarraati. Addunyaan lafarraa darbee yookaas immoo nama addunyaa lafarraa darbee addunyaan inni keessa jiraatu inni sadeeffaan addunyaa waaqarraati. Addunyaan kun sadaniyyuu garaagarummaa guddaa qabu. Garaagarummaan isaan qabanii addunyaa waaqarraa adda kan taasisu addunyaa bara baraan keessa jiraatanidha. Harka kee al tokkicha ol fuudhe addunyaa waaqarraa kan kootii naafe.
Inni kan akkasumatti addunyaa waaqarraa akka jirutti ta'ee waa'ee addunyaa gadameessaa fi addunyaa lafarraa irratti dubbadha. Garaagarummaan addunyaa gadameessaa fi addunyaa waaqarraa addunyaa lafarraa gidduu jiru addunyaa gadameessaa keessatti dhalli namaa ba'aa ta'ee jiraata. Addunyaa gadameessaa keessa dhalli namaa gaafa jiraatu keessa ciisee nyaata yookaas immoo soorata eeggata. Addunyaa gadameessaa keessatti kana deemanii hojii hojjetan miti. Addunyaan gadameessaa addunyaa keessa ciisanii namaan baatamanii bakka tokko gara bakka tokko deemanidha. Addunyaan maali? Walumaa galatti addunyaa gadameessaa jechuun addunyaa keessatti ba'aa ta'anii jiraatanii jechuudha. Addunyaa lafarraa jechuun immoo addunyaa bu'aa ta'anii keessatti dhalatan jechuudha. Isinii kana moo isiniin galagalaa jira dubbiin koo? Eemee warri isinii galu harka keessanitti agarsiisa. Faara keessaniin dhabe gaan takka faara namaa dhabnaan dubbiin na jalaa bada. Dubbiin harkaan balleessina fayyu malkaan akka godhataa fayyu. Yoo isinii galu baatellee jedhaa mataa qabalee dubbiin jalaa balleessina. Namni tokko immoo akkuma addunyaa gadameessaa keessatti ba'aa ta'ee dhalatetti ba'aa ta'ee addunyaa lafarraa keessa jiraachuu barbaada. Raawwatanii addunyaan lafarraa kuni addunyaa keessatti kaayyoo dhalatanii galmaan ga'anidha malee addunyaa keessatti ba'aa ta'anii reeffa ta'anii ciisan miti. Addunyaa lafarraa jechuun addunyaa gadameessaarraa adda kan isa taasisu addunyaa keessatti ba'anii galanii hojii guddaa hojjechuu danda'anidha. Ati addunyaa kanatti kan dhufte ba'aa taateetu hin ta'in bu'aa taateeti. Kanaafiyyuu waa'ee isa ba'aa ta'e bu'aa ta'e dubbadha. Gara haadha kee keessatti tuusin tolchiidhaan maal si godhe? Sin fo'adhee addaanis si baafadhee sin mallatteeffadheedha. Ilaala waan gurguddaa sadii kan gara haadha kee keessatti tuutin dhalatiin ani sin fo'adhee addaanis si baafadhee sin mallatteeffadheetuun addunyaa maalii keessa jiru? Addunyaa gadameessaa keessatti namni ni hojjetama malee hin hojjetamiti. Addunyaa gadameessaa keessatti dhalli namaa kan hojjetamuu fi addunyaa lafarraa keessatti bahee hojii hojjechuufidha. Addunyaa gadameessaa jechuun lafa keessatti fo'amanii, lafa keessatti addaan baafamanii, lafa keessatti mallatteeffamanii ba'anidha. Addunyaa lafarraa jechuun immoo isa addunyaa gadameessaa keessatti fo'aman, isa addunyaa gadameessaa keessatti addaan baafaman, isa hojjechuuf addunyaa gadameessaa keessatti chaappeffaman yeroo itti gadi ba'anii hojjetanidha malee erga addunyaa lafarraa dhufanii hamma ganaa fo'amuu, hamma ganaa chaappa'uu, hamma ganaa mallattaa'uu nama hin barbaachisu. Namoonni tokko hamma irraa dhaabatanii chaappaa sammuu isaanii irratti eegu. Lafti takka hojjettu mallattoofte addunyaa gadameessaa keessattidha. Lafti amma keessa jirtu immoo lafa irratti hojjettee bu'aa ta'uu dandeessudha. Ameen jennu? Dubbiin akkasii ameen hin jedhamu? Kanaafi namoota gosa lamatu immoo addunyaa kanarra jiraata. Tokko warra addunyaa kanarratti ba'aa ta'anii jiraatanidha. Addunyaa keessatti bu'aa ta'uu qaba keessatti warra maal ta'ee jiraatu? Warra ba'aa ta'ee jiraatutu addunyaa kana keessa jiraan jedhe. Warri kun warra jalqabaadha. Warri kun hojjechuun isaanii akkasumatti waan hojjechuun mala hin danda'an ikkoo waan akkasii ekonomiin kun akka qabsiisu hin danda'an waan akkasii umuriin kun akka qabsiisudhanii harka maratanii aboo isa waaqayyo isaanii kenne dabarsanii namaa kennanii warra ta'an jechuudha. Ati namni dadhabaa fakkaattee har'a gubaa'ee kana keessa teessu kun nama guddaadha. Gatiin keessa immoo qaaliidha. Ameen jedhaani. Amma namni baay'een akkatti fiizikaalii kee ilaalee dadhabaadha kadhachuu danda'u siin jechuu danda'a. Ati garuu waaqayyo harka aboo guddaa fudhatteetta. Harka keessa namooti fadha akka jedha aboo guddaatu na harka jira jedha. Akkas ta'e bara keenya namni baay'een aboo qaba garuu aboo isaa namaaf dhiisee taa'e. Magaalaa kana keessaati amma dhumne magaalaatti dhiyoo jirra waaqayyo galandaatu. Fagoodha gaban. Garuu safarri keenya gabaatti dhiyoo labaama fedheefu. Naa mana. Takka safara keenya namni gaariitti mi'a isaa guurratee mana gaddarachuu fadeefu. Eessa dhaqa gaafa godaanuu fedha jedhee namni gaafatti dhaqee eessa dhaqaa jirtu ree gaafa itti jedhu godaanaa jirra mana kiraa qayyarataa jirra. Takka gama kana gama keenyatti gala. Takka immoo gama keenya gama natti gata. Eessa dhaqxa gaafa sitti jettan mana gaddarataa jira. Maal rakkoon kee hantuutatu nu gamsiise. Hantuuti mana namatti gaddarsise. Hantuutatu nama ri'a abootu nama harkaa fuudhame waan ta'eef. Amma namni nama sodaa miti. Hantuuta sodaatee amma mana gaddaratutti ga'eera. Har'aa kaasee waaqayyo aboo kee mucummaa siif haa deebisu. Ameen jetta.
antuuta sodaannee yaa jirra namni mana keessa. Antuuta tamitti manaasi baasa atoo aboo guddaa qabda kan antuuta caalu irratti. Ani waa'ee antuutaa na dinqeennaa miti abootu nama harkaa fuudhameera. Ati namni dadhabaan aloo ofii jettu kun aboo guddaa si harka jira. Garuu maal godhaa miti aboo kee kan si harka fudhate isa kaantu ergamaa ani aboo kee sirraa mucuratee sokkee manatti gale. Isa kaantu ani raajii na aboo kee fudhatee gale. Inni kaan ani wangeelaawwii na aboo kee fudhatee gale. Inni kaan immoo ani faarfataa na aboo kee fudhatee gale. Ati aboo faarfattoota harka jirattee callumatti harka marattee teessa. Aboon luboota harka jirattee harka marattee teessa. Aboon raajota ergamoota bira jirattee harka marattee teessa yoo sun dhukkubellee isaan barbaadda. Waaqayyo irraa kaasee harka keetti aboo haa deebisu. Akka jedha annan danda'a jedhaa deeme. Dandeessa. Namni addunyaa kanarraa kan hin hojjetin hojjechuuf dhalatteeti. Ameen jetta. Naaman waan itti har'a addunyaa kanarratti hojjetu nama hojjechuu hin danda'u. Itti dhufee fuulduraan sinitti ba'a. Warra addunyaa kanarratti ba'aa ta'ee jiraatutu jira. Utuu bu'aa ta'ee jiraachuu qabu. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsi 15 akka jedha. Mucichi immoo nama biyyasii keessaa nama tokkotti dhaqee of gatee jiraateedha. Maal godhee jiraate? Mana abbaa isaatii keessa hojii baay'een utuu jiru. Hojii mana abbaa isaatii keessa jiru tuffatee hojjetu dhiisee bahee waan hojjechuu qabu dhiiseetti kan namni ba'aa namatti ta'u. Yookaas immoo addunyaa keessa jiru keessatti ba'aa ta'u. Hojii mana abbaa isaa keessaa dhiisee bahee dhaqee mana namaa keessa ciisee akka barbaadde godhee irratti of gate. Ba'aa ta'uu jechuun namatti baachifamu kan isa baatu immoo jiraachuu jechuudha. Yookaas immoo ba'aa keessatti tokko miidhamaa ta'a tokko fayyadamaa ta'a. Walumaa galatti mucichi gatii waan hojjechuu qabu dhiisee mana namaa dhaqee fi baatti ta'ee jiraachuu jalqabe yookaas immoo irratti of gatee jiraateedha. Namni gaafa waan hojjetu dhiisu namatti ba'aa ta'a. Na dhaggeeffadha dubbii jabaa dubbachuuf jedha. Akka seera isaatti namni hojii hojjetu namatti ba'aan ta'u. Amantoota biyya keenyaa lammii biyya keenyaatti immoo nama hojii hojjetutu ba'aatti ta'a. Namni biyya keenyaa isa odeessu qarshiidhaan tumseeti. Isa hojii hojjetu immoo arrabaan tuma. Kanaaf iyyuu walumaa galatti akka seera isaatti namni hojii hojjetu ba'aas namatti ta'u tumsamuu qaba. Isa hojiin hojjennetu nama keenyatti immoo ba'aan ta'u. Inni hojii hojjetu ba'aan itti ta'eedhaa deema namni baay'een arraa kaasee isa akkasii Waaqayyo sirraa kaasu. Ameen jennu. Kanaaf mucichi gaafa mana abbaa isaatii keessaa bahee dhaqee akka feete na godhee nama kan biraatti of kenne. Lama addunyaa kanarra namoota jiraatan keessa warri lammeeffaan namoota addunyaa kana bu'aa ta'anidha. Isaan immoo eeyyafaan eeyyasni jedhee amantoota guyyaa irraa dhufanii diidaan bakkee kana guutanii ta'anidha. Akka jedha ani bu'aa ta'een dhufee dhaame. Waan itti dubbattu sidhaana bara keessatti. Yoodhaan ani bu'aadha jettetti bu'aa taatee dhufte. Angaruu yoo ati bu'aa miti ofiin jetta ta'es immoo akka bu'aa taate sitti mee deemuun barbaada. Warri kun immoo warra kaayyoo dhalataniif beekani. Kaayyoo dhalatanii beekuu bira darbanii immoo ga'umsa dhokotaa keessa isaanii jiru baasanii dhaloota warra gumaachanidha. Warri kam warra addunyaa kanatti ba'aa ta'antuun ta'e warra addunyaa kana bu'aa ta'an. Inni kan biraan warra dhalootaaf seenaa hojjetanidha. Dhaloonni bakka gurguddaa sanitti qonnee ilaaluu dandeenya. Dhaloota warra darban, dhaloota warra har'a jiranii fi dhaloota warra dhufaa jiran. Dhaloota warra darbeerraati warri dabaree fuudhe kun dhaloota har'aa jiru jedhamu. Warri irra jiru kun immoo dhaloota boriitti warra dabaree kennan jedhamu. Warra addunyaa kanaan bu'aa ta'anii jireenya irra jiraatan kana keessatti dhaloota borii warra gumaacha godhanidha jechuudha. Warra seenaa dhalootaaf hambisanii jechuudha. Seenaa wajjin wal qabatee nama gosa afurtu addunyaa kanarra jira. Tokko warra seenaa hojjetanidha. Lama warra seenaa barreessanidha. Warri sadeeffaan warra seenaa dubbisanidha. Warri arfeffaan immoo warra seenaa sin dubbifnee seenaa sin barreessinee seenaa sin hojjennedha. Takka nama sin bira jirutti isin hoggoo hoddenyootadha beekaa wal bira teessanii walitti buutan beekaa. Wal ilaalaatii ati isa kamidhaa jedhame. Akkuma akka dhufte itti teessan waan ta'eef isin wal beektu walitti buutan. Utuu nama sin hin beekne takka sin hin jedha ta'e loluun keessan hin hafu. Kanaaf iyyuu dhimma seenaa wajjin wal qabatee namoota kanatu jira. Warra arfeffaa kun warra addunyaa kanatti ba'aa ta'anidha malee selekti ta'anii keessaa ba'u. Waaqayyo biyya keessaa selekti godhee nama bu'aan buufne godhee sin baasi. Ameen jedhama. Kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade ati gaafa gara addunyaa kanaa dhuftu ba'aa taatee dhufte tun ta'in bu'aa taatee dhufte. Waan guddaan irra si hubachiisuu barbaadu keessaa inni guddaan
Waan ati dachee kanarratti hojjechuu dandeessu namni kan biraan hojjechuu hin danda'u. Gaafa akka jedhu ga'umsi dhokotaa keessa kee keessa jiru nama kan biraa keessa jiru si qofaa keessa jira. Fakkeenyas ni galu tokko sanii fudhi. Faarfannaan irraa faarfataanis yaa nu gumaachuudhaaf fidee dhufe kuni na amana amma irraatti addunyaa kanaaf argannoo haaraadha. Sirrii moo sirrii miti? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e faarfannaas nama dhaga'uuf jettan kuni amma ammaatti namni addunyaa kanarratti argee beeka jedhu yoo jiraate nutti taa'e hin jiru. Faarfannooti baay'een hojjetamaniiru garuu faarfannaan kun argannoo haaraan addunyaa kanaaf. Utuu ka'een immoo hojjetiin afeera ta'es immoo hin dhaga'in amma. Faarfannaa kan biraa namni nuuf hojjeta malee faarfannaa isa narra nuuf hojjete kan hojjechuu hin danda'u. Ani immoo siin itti garagalchee akkasii jechuu barbaada. Ga'umsa dhokotaa keessa kee jiru kana yoo hojjechuudhaa baatte addunyaa kanatu gumaacha dhabee hafa malee namni kan biraan namni fedhe yoo hojjetaa ta'ee jiraata yoo hojjechuu danda'u kan kee. Ati dhabamtee namni iddoo keetii si ta'ee dhalatu kan gana addunyaarra jiru. Sirrii moo sirrii miti? Dhugaa sirriitti maata addunyaa kanaaf tokkichadha. Ameen jedha. Ati iddee kan biraan jirtu ati addana jirta. Yoo nasiisi dhiisee biyya kan biraa dhaqe sin argu lafa kan biraatti nama kan biraa malee gosa nama akka keetii malee nama akka keetii jiruun jedhe. Akka jedhame yoo sin dhufe. Kanaafi wanti guddaan dubbachuu barbaadu wanta ati hojjechuu dandeessu namni kan biraan hin hojjetu waan ta'eef ati addunyaa kanaaf tokkichadha wanti hojjettu addadhaa jedhu. Wanti gabaabaan dubbachuuf jedhu nama addunyaa kanatti ba'aa ta'uu dhiibnee nama addunyaa kanaaf bu'aa buusu taanee darbuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu qabxii tokko lama sirriitti hin xumura. Tokko gatii ofii keenyaa beekuu qabna. Amma gatii keenya hin beeknetti addunyaa kanatti ba'aa taana malee addunyaa kanaaf bu'aa ta'uu hin dandeenye. Asitti kaachesee waan an dubbadhu gatiin qabu na dhaggeeffadhaa ol jedhaati. Yeroo isin gajjettanii akka itti teessan dubbii koo mataa keessa irra dabartee waan achiin baate natti fakkaata. Gaafa isin takka walitti akka jettan immoo waan isin ittiin dhaga'uun ottanii gurra irraa qaqqattan natti fakkaata. Harka keessa mirgaa ol kaasaa warri na wajjin jirtan. Waaqayyo gooftaan hafee mana keessan irra haa jiraatu. Nama nargu baay'een harki nargu baay'ee xinnoodha. Waaqayyo immoo siif argeera harka kee. Ameen jennu. Gatii ofii beekuuni addunyaa kana keessatti nama bu'aa qabu taanee akka nuyi jiraannu nu taasisa. Namni gatii isaan beeknee eenyummaa isaan beeku. Maaliif yoo jettanii gatiin keenya amma eenyummaa keenyaa gahaa eenyummaan keenya immoo amma gatii keenyaa gahaa waan ta'eef. Gatii wajjin wal qabatanii namoota gosa furtu jira. Waa'ee gatii wajjin wal qabatee nama gosa furti jira. Tokko warra gatii isaanii beekan. Warri gatii isaanii beekan kuni dhaloota irraa addadha. Dhalootuma jiran kana keessaa gosa furti jira gatii wajjin wal qabatee warra gatii isaanii beekanti jira. Warri gatii isaanii beekan kuni iddoo gatii isaanii baasuu danda'an dhaabatu. Yookaas immoo iddoo barbaachisummaa isaanii dhaabatu malee iddoo hin barbaachifne hin dhaabatan. Inni lammeeffaani warra gatii isaanii hin beeknedha. Warra gatii isaanii hin beekne. Warri gatii isaanii hin beekne immoo hin beekani garuu akka nama beekaatti jiraatu. Addunyaa kanarraa beekumsi dhugaan immoo waan beekan akka beekan beeku waan hin beekne akka hin beekne beekuudha. Beekumsi ni sirrii. Warri gatii isaanii hin beekne immoo hin beekani garuu ani beekan akka nama beekaatti jiraatu. Takka nama si bira jirutti naa bu'aa erga wal mi'eeffattanii ati isa kamidha naa fedhaani. Warri sadeeffaan dhaloota keessaa bu'a qabeeyyii kan ta'an warra namni gatii isaanii beekudha. Warri namni gatii isaanii beeku tumsa qabu nama biraa. Namni gatii namaa beeku nama tumsa malee nama hin tumu. Gatii kanaafi warri gatii isaanii namni beeku yeroo hundumaa inni hojjetu hin milkaa'u. Namatti gatii isaanii beeka waan ta'eef. Nan hojjedha jedhu akkuma jedhan godhatu. Namatti gatii isaanii beeka waan ta'eef. Warri arfeffaan immoo warra namni gatii isaanii hin beeku. Addunyaa kanarraa namni miidhamaan nama namni gatii isaa hin beeknedha. Namni baay'ee miidhamaan immoo nama gatii isaa hin beeknedha. Irra deebi'a. Addunyaa kanarraa namni miidhamaan nama namni gatii isaa hin beeknedha. Namni baay'ee miidhamaan immoo nama gatii isaa hin beeknedha. Yeroo baay'ee waa'ee warra namni gatii isaanii hin beekne kanaa baay'ee rakkisaadha. Namni gatii kee hin beekne bara keessatti gatii kee xinneessa. Yeroo tokko tokko akka seenan bakkee kanarra gaafa laala yookaan immoo akka jettu si
Ga'umsa nama tokko argitanii abaluu nama salphaa miti beektu. Inkoo abaluu baay'ee nama jabaadhaa beektu. Abaluu kuni ga'umsa qaba. Dandeettii qaba nama biyya kanatti afumita attamitti hafettanii yaaddu. Dhugumayyuu namichi waan sinjata irratti ga'umsa guddaa qaba. Waan hojjechuu qabu irratti ga'umsa guddaa qaba. Garuu maal godha warra gatii isaan beekne gidduu jiraata. Namichi miidhamaadha namni hin beekuufi. Namni baay'ee miidhamaan namni gatii isaan beekne waan ta'eefi maal ta'e inni maal ta'e akkas ta'eetu inni waan ta'e qaba. Lafti inni ol warra gatii isaan beekne keessadha. Warri inni wajjin adeemu warra gatii isaan beeknedha. Warra gatii isaa cabsuu barbaadudha malee warra gatii isaa beekan miti. Warra gatii isaa beekan miti. Nama gatii kee beeknetti yaada kee gaafa dhiyeeffattu namni gatii kee beekne yaada kee ajjeesa. Addunyaa kanarraa wanti umurii isaa baay'ee gabaabaa ta'e dafee du'uu danda'u yaada namaa qofaadha. Maaliif yoo jettanii yaadi namaa addunyaa kanarraa gaafa waa yaaddan isin gammachiisee akka hojjettan si godhee sin fuudhee gaafa lafaa sin kaasu. Yoo sin jaftanii gara hojii jijjiiruu baattan si keessaa du'a. Akkas taatanii beektanii jiru. Yookaan immoo qolmee yaadana keessa dhufe kana baruun hin mari'adhaatanii warra gatii keessan hin beekne fudhatanii gaafa sin himtan utuu isaan yaada keessan lafa rakkisanii isin keessattis arraba namjaarattis yaadi keessan dafee du'a umurii isaan gabaabaadha. Yaadi hojii barbaada. Malee yaadi marii baay'ee barbaada tutta'ee hojii baay'ee barbaada. Ngala. Kanaaf namni gatii kee beekne gatii yaada keessa harkatti ajjeesa. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 17:33. Daawit gara Saa'ol dhaqee Saa'ol anoo gara Filisxeem kana dhaquun barbaada yaada moo yaada miti. Keessa kottaa yaada dhaqee loluun barbaada. Daawit dhaquu hin dandeessu ati ijoollee nama guddaa loluu hin dandeessu jedhe. Daawit garuu isa dhiiseeti jafee yaadicha utuu hin du'in maal godhe gara maaliitti gara hojiitti gaddare. Namni baay'ee yaada keessi harkatti ajjeesa waan ta'eef ofii kee tarkaanfii guddaa fudhu gara hojiitti gaddare ati. Ati inni dhagaa jirtu godhu. Kanaaf dafee yaada isaa gara hojiitti gaddare dhaqee immoo ijjicha dhaqe. Anas immoo waan sitti himu. Ati maaliif gara addunyaa kanaa dhuftee jedhe sin? Waan addunyaa kun hojjechuu hin dandeenye hojjechii dhufte waan ta'eef wantoota argannoo gurguddaa addunyaa kanarraa amma ammaatti hin danda'aman jedhamanii dhiifaman. Kan nutti be nama malee nuti qoratee bira ga'e miti. Namatti utuu yaallee hin dandeenye ammaatti beeka joo. Utuu yaallee hin dandeenye. Gaaf tokko namicha beekamaa nama biyya Ameerikaa tokkotu mana barumsaa guyyaa isa dhaqe barsiisaa istaatiksii barsiisutu isa dura dursee galeera. Dhaggeeffadhaa waan kana. Barsiisaan barsiisu kun isa dura dursee galee barsiisee gaafa jedhu barsiisaan kun akka jedhe. Waan baay'ee barsiisee dhimma istaatiksii wajjin wal qabatee amma ammaatti addunyaa kanarratti deebii kan dhabe ela kanaaf kana jedhee gaaffii lama gabatee irratti yookaan gabatee gurraacha irratti barreessee gadi ba'e. Isaa barreessee gadi ba'u namichi tokko barataa isaa kan ta'e dhufee ol gale. Gaafa dhufee ol galee gabatee gurraacha irra ilaalu maal arge? Gaaffilee gurguddaa lama jiratti barraa'anii jiran arge. Ariifatee utuu barsiisaan kan biraan dhufee kilaasii galee jalaan balleessin hojii manaa laatee ba'eessee qabate. Sinii galaa irraan dhaggeeffadhaa. Namichi argannoon addunyaa kanarra dhabame kana lamaan jedheeti kana beekaa kanatti amma ammaatti saayinsistoonni baay'een kana dadhabanidhee barreesse isa addunyaan kun dhabdee barattootatti himee ba'e. Hojii manaa nasee barreeffatee ba'ee kilaasii mana keessa bulu dhaqee galee doormii isaatti hojii manaa kana dafee hojjedhee qabxii gaarii argachuu qabatee gattaa'ee ga'umsa qabu hundumaadhaan dandeettii isaa irratti dhangalaasee halkanii guyyaa irratti hojjedhee fidee barsiisa hojicha manaa fideera jedhe. Hojii manaa maal jedhe barsiisaa? Hojii manaa laateen qabu gatii ta'eefi akka jedhe mucichi elaa kunooti jedheeti teebilii fuula isaa dura jirurra barreessee kaa'ee sokke. Hin galle dhiisee hojii isaa hojjetaa olee maal barreessee dhufedhee gaafa argu amanuu dadhabee hin ollatee achi dhaabate isa addunyaa sun dhabee hojjetee dhufe bakka hojii manaatti. Arreedaa dhaqee mana isaatti reebe ganama barii lafaa dhaqee mana reebe kaa'imee dafee kane barataa isaati. Ijoollee mana barumsaan nama amasee gaafa inni gaditti ba'u barsiisaa isaatu dhufee baarri isaarra dhaabata. Mucaan dhahee golgolaa'ee maal taatan barsiisa jedhe. Qorannoon akka ammaatti addunyaa kanatti taasifte milkaa'ina argateera jedhe. Safuudha. Maal qorannoo maalii qorataa turan hojii manaa malee waan tokko hin hojjenne jedhe. Waggaa meeqaaf qoratte eessaa fidde jedhe. Amma ammaatti hin argamne bikkoo kun jedhe. Amma ammaatti ittiin saayinsitti beekamaa ta'ee jira namichi. Waasitti muu barbaada kanaan qabee addunyaa kanarraa waan hin danda'amne naman baay'ee
Siti yaalee dadhabe miti namati hin danda'amu si jennaan dhugumattee wajjin kaate malee. Isicha addunyaa dadhabde jechuuf dhalatte taataati immoo. Ameen jetta. Kanaaf akka nuun hin dandeenye nama nutti hime malee hin dandeenya. Oduutu mana nu kaa'ee xaxee malee. Ikkoo kana warra baratee danda'a. Warra umurii isaanii fagaatee danda'amsii jennaan dhugaadhaan gana waggaa lama sadii dhaabattee gummettee dhiibdee ciiftee malee utuu kaatee hojjettee siti danda'a. Ameen. Kanaaf maal jechuun barbaade namoonni gatii kee beekne oduu dadhabbii sitti odeessu gatii kee beekan kaa waan itti uumamteef hin beekan waan ta'eef namni gatii isaa beekuu hin dandeenye immoo gatii kees hin beeku. Gatii kees hin beeku. Namoonni tokko gatii keetuma beekanii gatii kee dhosku. Eewu faan jedheen addaan isa oolchi namoonni tokko beekartaa. Namoonni tokko utuu gatii kee beekanii gatii kee amaariif maqoo ammaatti illee kolfitu jedheen keessa futee dhabe. Adaraa faara keessa natti agarsiisa. Mee waliin nama wajjin amaluma koon ilkaan koo beekee baasu malee dubbii kee ilma naa gale kan jette harka keessa ol kaasaa. Ati immoo harka kee ol fuute wanta xiyyeettee dhabde immoo naanna'ee siif haa galu. Ameen. Addunyaa kanarra wanti gatii isaa cimaa si qofaadha. Haleluuyaa. Ati akka ashaboo miti gabaa keessatti baay'een jirtu. Ati akka barbaree afamtee gabaa keessatti argatti abbaan arge sirra ejjetu. Ati si qofaadha. Wanti gatii isaa qaalii ta'e immoo waan addunyaa kanarraa tokko ta'e qofaadha. Namni ati warqeedha siin jedhani ani immoo ganama kanatti warqee mitiin jedha. Maaliif yoo itti warqeen dadhabbii barbaacha qaba malee barbaadamee argamuu danda'a. Ati garuu addunyaa kanarraa barbaadamtee iyyuu hin argamtu. Akkamitti warqee taatare? Mee akka jedhe mee ani nama jabaadha jedhe mee tanuma. Nama jabaa ganama kanaan qabadhee sitti argame tokko si'a. FIB faarratti BBC faarratti namoota jajjaboo baay'ee qabatamee dhiyaatanii asitti nama jabaas gargari immoo. Ameen jedhi kaa. Inni akka jedhan seetama ameen jedha. Dachaa ameen jette dachaa sitti amarsu beekti. Atumti gawaa tokko asitti si barsiisa. Atumti namni addunyaa kanarraa gaddarraa hin qabne kuni namni addunyaa kanarraa qaalii taatee jirtu kun atumti yoo deekee malee dhaabatte immoo gatiin kee rakasadha. Asitti waa sirriitti mee darba. Namni jabaan barbaadamaan kuni addunyaa kanarratti ati yoo argitetti argamta ta'e immoo atumti yoo itti barbaachiftu jirtu tanarra kasa. Namni nyaatee jiraachuuf fakkeenya yeroo baay'ee dubbannu addunyaa kanarra wanti barbaachisaan xaafiidha. Xaafii garuu yoo didee dhaqee boqqolloo keessatti biqilee xaafii miti maqaan isaa aramaadha. Waan nuti barbaachisaan kun namni akka itti yaa'ee isa buqqisu taasifama. Ati lafa keetti malee gatii hin baaftu jedhe. Akka sana nama si bira jiru akka fedhe yoo haa ta'u ati iddoo jirtutti malee gatii hin qabdodhaani. Iddoo kaaftetti gatii baafta. Gaaf tokko abbaa isaatti mucaatu ol seenee abbaa koo gatiin koo meeqanee gaafate. Ennaan abbaa isaatti inni argatti yaadee booddee waas rakkisu jedhe. Ennaan utuun gatii keessatti himin akka hin godhu jedhee ennaan hojii wayii si hojjechiisa afaan sitti murra hojiin sitti agarsiisa jedhe. Waan haaf tolee jedhi naa hojjedhu jedhe abbaan isaa. Maal gaafatee jedhe mucaan isaa gatii isaa gaafatee waan ta'eef. Kana booddee akka gati jabeessa mana isaa keessaa qabu tokko gadi fuudheetti akka gootu jedhe kan gabaadha kan dhu'edhe. Meeqa gatii isaa gaafa sii jedhan immoo waan tokkollee itti dubbatiin warri alaalee nan argitan malee. Quba kee lamaasaa akkas godhiiti akkasuma hedii dhaabadhu jedhe. Yeroo isaan gatii sii kennan immoo gurgurii deebii kottu waan isaan jedhan natti mi'edhe. Dhakaa maali? Akka gati jabeessa dhagaa baay'ee addunyaarra barbaadamaa ta'etti kenne. Dhaqatee qilxuu jala kaayee mucaan mudhii qabatee dhaabate. Ateessa jirtaa dhaame nama simbira jiru. Qilxuu jala dhaabata. Dubartiin tokko dingatuma barbaree bitannaa kana deemtu dhagichitti bareedee argite meeqa gurbaa dhakaan kun etteennan abbaatitti mee waan ta'eef akka sadee dhaabate mucaan. Birri lama jechuu keedhaa jettee fidi dhugumayyuu nan bitaa lamaa donnoo raqa isaa jettee fuuteetti ilaallani eeyyee fudhatee sokki. Abbaa isaa bira dhaqe maal si jedhan ennaan qilxuu jala naqadhee kaayee birrii lama naalaatan dideen dhufeen. Ammas waan si rakkisa jedhee ennaan suuqii keessa dhaqadhu lafa carqiin gurguramu dhaqadhu kaayi.
namni tokko kuma dingataa suufii baqaf kan naan feetu wayaa laalaa jiru dhaqicha argee dingatuma meeqa dhakaan kun gurguramaa jedhe mucaan akkuma silaa lama jechuu isaan akka jedhee dhaabate qarshii 200 jechuu keedhaa anaanon bitadha kana jedhe mucaan didee dhiisee sokkee dhaqatee abbaa isaadhaan dhaqadhee kaa'ee namichi tokko akkas naan jedhe garuu jedhe amma immoo akka gootu dheennaan sanumaadha kun nan dhuffiiniti mucaa koo dheennaan lafa dhakaan gadi jabeessitti gurguramu dhaqadhuutti dhaqicha kaa'ee akkuma saseerraa akkasitti jedhee hin gurgurin deebi kottuu natti mi'ee mucicha immoo lafa dhakaa baay'ee lafa dhakaa barbaadamu namni dhakaa baattaa namaan jedhu dhaabate dhakaa gurguraa bitteetta lafa namni namaan jedhu lafa iyyaafatantutti siyaa tolchu waaqayyo namee jetta utuu iddoo tokko namni baay'een ati abaluudha siin jedhu ati qoddee biraadha isin nagaa keessanii jedhaa jirta ta'uu danda'a gaafa dhagichi qiltuu jala taa'u jee kan biraadha dhakaan jira edee yaafataa jira namni baay'een arrammoo fuudhee jira gadee dhaqee keenyaan utuu qolee isaa lafa kaa'in yaabanii irratti qabanii edee mucaan akkuma duraa gammadanii du'anii qarshii 200 qofa moo'ina qarshii 200 baasee roon itti hidhatu didee fuudhee galee abbaa isaatti argitee mucaa koo jedhe heennaan gaafa diddee isaa malee dhaqee qiltuu jala isa keesse birrii lama baase gaafa itti fuudhee dhaqattee suuqii keessa isa keesse qarshii 200 qofaa baase gaafa itti lafatti itti barbaadamu keessatti argitee birrii 200 baase gatii kee beesitti bu'ee heennaan lafatti si barbaaduuf lafa barbaachisummaa kee dhaabannaan gatiin kee guddaadha iddoo barbaadamtu dhaabattu taanaan garuu qarshii lamas ta'uu dandeessaa jedhe qarshii 200 ta'uu dandeessaa jedhe nama sin bira jirutti bu'aa al tokkicha eessa jirtanaaf jedhaate kanaafiyyuu ati addana siin jedhaa jira addummaan kee immoo mi'aa godhachuu kan danda'u waan irratti hojjetu irratti ga'umsa guddaa godhatte achi yoo dhaabatte qofaa xumuraan jira daqiiqaa 2 kan 3 jalaan dubbadha ati yoo gatii kee baratte malee hojii keetti immoo gammaddee jiraachuu dandeessu hojii waldaa kiristaanaa keessa hojjedhu waajjira mootummaa keessa hojjedhu lafa barbaadde hojjedhu hojii hojjettutti gammaddee jiraachuu kan dandeessu yoo maal ta'edhaan jedhe yoo gatii kee beekte qofaadha nama sin bira jiruun gatii kee beekinaaf jedha xumuraan jira gatii kee beekeedha namni gatii isaan beekne waan hojjechuu danda'u dhiisee ta'a gaaf tokko namichatu utuma harree tokko qabatu harree isaa fe'ateetuma gabaa dhaqaa jiru utuma ittiin deddeebi'u teellaa keessa harree isaa diddi haarogee taatee fakkaata keessa baachuu diddee fudhaa gattee deema kan biraa argite dhaabattiyyuu taa'etti yaadee eessa dhaqachuu qaba manarree kana ahaa jedhe taa'ee kennaa jaalalaa godhee waldaa dhaqadhee akka jedha nama si bira jiru isa siree qabsiise waaqayyo immoo maal godha taa'edha kennaa jaalalaa godhee waldaa dhaqadhee harree huccuu jala dha'ee fidee waldaa keessatti jaarsolii waldaa gaafa fidu taa'e waaqayyo isaa eebbisu dhanee harka isaanii mataa isaarra kaa'anii horii keessaa hafe waaqayyo siif haa baay'isuu nama guddaa ta'ee eebbifame dallaan kee manni kee halli kee bakkeen keessi kee haa eebbifamu jedhanii eebbisanii gadhiisan. Namichis immoo gaafa ka'a akka jedhe egaa kana booda cha'u harree ati harree waldaadha malee harree koo miti jedhe. Kana booda qoraan waldaa baattaa bishaan waldaa fiddaa ittiin baabura si dhaqu jedhe harree isaa keenya eegale warri waldaa booda gatanii qoraan irra keenyaan harreen qoraan baadhee beekutti hojii ishee immoo maali baachuu ture hojii ishee hin baadhotte qoraan ofirraa darbatte taanitti yaadanitti jaarsolii waldaa harreen kun qoraan baatteen beektu fakkaataa jedhan bishaan itti fe'inaa kottaa jedhan bishaan itti fe'an bishaan baachuu diddaadan lafatti natti ofirraa ahaa jedhan ta'anii baabura malee dhattee beektu waan akkasii hojjettee beektu jedhan baabura ittiin dhadhanii fudhanii itti fe'an kumtaala darbattee lafa ofirraa nattee abbaan barbaadde baadhaa itti dhaabatte eenyu gatii isaa namni hin beekne waan hojjetu hin beeku waan hojjetu dhiisee ta'a ofirraa darbata kana hojjetu kaa hin bi kana namni gatii isaa hin beekne waan isin filadhee hojjetu kanaaf wanta jaarsolii yaa'ii qaba qabatanii qe'ee namichaa dhalli harree kennu rakkiftee jettee nyaadha kana booddee jaarsolii keessa nama sadii bakka buusanii erganiiti dhaqee namni ol galee dura ta'an dhaqee ol seenee namicha mana jirtaa bakka manatti si ergan nagaa keedhaa jedhe nagaa galata waaqayyoo iddoo sinnaa kadhattanii naa wayyaa ammoo kana booddee gaarii asii kadhachuun keenya nama baay'eeyyuu gargaaree nagaruu harree kee dura rakkiftee meesii gaddaa eleetta fedhee mudhii qabatee lafa kee maal goote harree koo jedhe ela harree kee qoraan isin baattu baabura isin dhattu bishaan isin baattu attam gooti jedhe
irra keessa umarra darbattee lafa buufti inni kattiinchis kattiidhan akkas gooti jedheenyaan impaan dhottee mataa lafa buuftee jedheenyaan isin rakkoo kan qabu manaarree maal gootere jaarsi wal gaannichee dura ta'an tute akkama kan nuun jettan maal goone ittoo jabeessinee feeneerraa lakki haasiti dogoggore malee sila yoo arreen kun lafatti baafirraa gatan dhufte malee lafatti baafirraa baatanii deeman dhufnee sirrii diddeedeemu lafichi lafatti ba'aa baatanii dhaqanii baafirraa gatanii malee lafa ba'aa baatanii deeman miti yaansolii waldaa dhugaa moo jedhanii mariisanii biraa galan addeebi'a namni gatii isaa beekne utuma hojjechuu danda'u dhiibbeedha waan baay'ee ofirraa gata yeroo tokko tokko kooma hojii kanatti itti cimechuu dandeessu itti cime miti gatii isaa wallaale sana baachuun barbaadu hojii keetti isa dhumaa dubbataan jira isa dhumaa hojii keetti gammadee jiraachuu kan dandeessu yoo gatii kee beekte qofaadha yoo gatii kee beekne ta'e hojii tokko irra teessee hojii kan biraa yaadda utuu sana hojjetaneetta amma mana biyya keenya jiru gaafa namni tokko baay'ee barsiisa ta'u utuu barsiisanii akkas utuu barsiisaa ta'anii yoo konfiraansii wanta na biraan tarreefaa warra gubbasiinuu fiddaneewu torbee lamaaf nuti faarfataa ta'a biyya kanaa ani moodos kaasaa miisanii seensinitti hima yoo sirraajii abidda buusee saba raasee akkas akka banu fiddaneewu namni hundumtuu torbee lamaa waa'ee raajummaa malee mishikkiin kan yoo gatii kee waan dhalatteef hin beektu ta'e isa kan namaatti jabaafta namicha tu dhakaa cabsaa dubbiin irratti fixuuf jedhu namicha tu dhakaa cabsaa iyyuu utuu dhakaa cabsaa jiru nama suuqii qabu tokko nama achiiti wayaa gaggaarii fatee asadee bargeeti oleelee dhaabateeti utuu namicha kana ta'anii suuqii keessa fataadhanii taa'ati jedhe akkuma edda milkaa'ee abbaa suuqii ta'ee suuqii keessa taa'e gaaf tokkotuma suuqii isaa keessa miila warra naqatee taa'uu karaa balbalaa hangaa mootummaa tokko nama humna waraanaan ajjabamee adeemaa jiru arge jedheen suuqii kana keessa kotokotamanii taa'uu irraa jennaan akkasi dhiirri akkasii akka itti ajjabamanii adeemuudhaa jedhe akkuma milkaa'ee waggaa muraasa booda hangaa mootummaa ta'ee ajjabamee adeemsatti ka'e utuu farda yaabbatee adeemuu aduun akka balaa gubu boona walakkaa ji'a 8ffaa wayii keessatti fakkaata asii gadi mataa isaa gumnaan akka jedhee dadhabee yaaduu kanaa jedhe hangaa mootummaan jettu yeessa sooressan jettu abbaa barbaadde gubdii jedhe utuu achi ta'anii abbaa barbaadan gubanii ishee ta'anii jedhe akkuma waggaa muraasa booda aduuma ta'e aduu ta'ee bakka kana booda abbaa barbaadde ishee tan gadi gubadheen utuun dura taa'u duumessi guddaan dhufee bilookii godhu arge maali akkan akkasumna cimaa qabu humna koo karaa tambisee maal duumessi kun jedhe maali yaatu duumessa kana ta'anii du'anii jedhe nama simbira jiru isa dhumaadha waan ta'eef attam ta'uu barbaaddaa fedhaa yoo nama gatii kee hin beekne taate yoo nama barbaachisummaa kee hin beekne taate nan ga'utu mateettuu barri kee lafarraa dhufa waaqayyo hojii keessatti malee hawwii keessatti bara kee fitiin ani bakka duumessadhaa abbaan barbaadde dhiiba ishee gadi dabarsi toreetuu dhiibamee taa'uti qilleensi jabaan dhufee duumessa tarsaase maali akkan abbaan badee sodaanne nama keessa darbu kun utuu qilleensa ta'anii du'anii jedhe naannaama jira naanneen isinii galaa jiranis kana booddee akkuma ture qilleensa ta'e mana namaa diigee muka caccabsee fideetti dhumarratti dhakaa lafaa kaasuu dadhabe gaddeebee akkane maaliyaa waan hundumaa lafaa kaasuu danda'eera kan nama jalaa sochoone gemenee taa'ee namadha utuu dhakaa kana ta'ee naannoftee galaa jirta takka ture akka godhe dhakaa ta'e milkaa'ee qilleensi dhufee aduun dhufee nan basku jabaadhee taa'ee dhadhee tuni taa'uti namicha burisa guddaa baatee dhaqa eessa baakee jedhee dhabu tokko gad jedhee ofirratti argeeti wayyoo jedhe namichi maan addunyaa kanarraa nama dhakaa cabsu kana dha'e na cabse dha'ee bakka namatti na baase yoo nama gatii kee hin beekne barbaachisummaa kee hin beekne taate isaan sana wayyatu mateettu isaan sana ututti kan isaanii hordoftuu barri kee bochuma deebi'an mirgaa kee ol naaqas ajandaa keessa walitti asin isin ajandaa keessa cuftu moo anasiisuuf cufaa meese ani sidi kadhadhee xumuraasuma ani laasee ajandaa kun cufeera bakkees kan jirtan mana keessa kan jirtan cufaa walitti ajandaa keessa qaba ol kaasee harka kee bona mi tokko amantiidhaan waaqayyo har'a ganama kana barbaachisummaa keessi hubachiisa hafuurri qulqulluu waan natti dubbatu al tokkichan kadhannaa gabaabaa kadhaa wanti amma ammaatti ati nama taatu siin jedhee nama ta'uu keessatti ofiisaa dhaabatee hima
Sinisa. Nanti ada beokonomi kok kaget. Ela wasit mah. Hatunya kan